arran tana nuti baadiyaa keessa deemnee anaa fi Saalaa Tube wajji jirra. Mee arran tana waan bareedu tokko siif qopheessinaatiiti. Saalaa Tube fi Orovain turtii gaarii. Saalaa Tube maal nyaachuu feeta? Wanni inni nyaachuu fedhu waan akka paastaatii fi mokorooniiti. Hayyee Saalaa Tube eega paantii kana afaan kaatti tumamee akkami mokoroonii afaan keessa gad dabarfatte? Paantii osoo hin ta'in wanti kun maaksii jaama. Maaksii akkuma nammaan tana firraa baasee harkaa qabu kanatti akkasi gaaboo paastaa fi mokoroonii kiyya nyaadha jechuu barbaadeeti saayiba kiyya qaali. Hayyee meega akkasitteefu hanga ammaa sooshaal miidiyaa irratti hiniin koronaadhaa du'aa haadha geessifamee na hime. Saayiba kiyya bareedaa hiniinuma gaas ture haa. Akhiyaa si tolchee sinumneen sarabbiin hiniin koronaa walaasota. Amma akkasina dhoyita ana kana dhoyita seene.